argee egaa maqaa biraa dhooftanii. yaa Okay. Lamaan dabaree asli itti fufu. Asli tuqin egaa kaameeraa amma fixxutti itti nuufutti. Sagalee kee cufaa jira. Muutii irra jirta asli. Muutii irra jirta asli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Egaa fayyaa. Namoota gurguddaa biratti haasofnillee nama harka bada. Kaameraalleen sanumaaf bada. Nama nu qixxeessitaniitiin miidiyaa guddaa uummata guddaa kanarratti nu affeeruu keessaniif jalqaba galatooma ulfaadha. Isinin jechuudhumaafi. Itti aansuun immootu haalli amma Oromiyaa keessatti deemaa jiru uummanni keenya ta'aa jiru. Waanuma waggoota 8 darban kana ta'aa jiru. Haarawatti wanni ta'e wanni argamellee hin jiru. Ammoo wanni nama gaddisiisu hunda caalaa nama dhukkubsu kun maanni ka amma arsirra deemaa jiru kuni naannoo amma Oromiyaa kutaa Wallaggatti, Gujitti, Shawatti asiin gara Hargee kanaan kara Baaletti yeroo uummanni keenya qe'ee qabeenya isaaniitti irraa buqqa'u yeroo dhumu waan itti mataa ofirraachi qaban wayitu jira. Asiin kara Wallaggaatiif gara Shawaa kana faannoodhaan jedhan. Faannoo sanillee baagiraawundii yoo qoranne isaanuma hidhachiise. Haa ta'u iyyuu faannoodhaa jedhanii achi dhiiban. Gama jala karaa Baaletii fi karaa Hargee kanaan dakkana yoo neette shiftaa Sumaaletiin jedhan. Eshi jenneetuma iyyaa turre bakka diinii nutti dhufeera mootummaan kun mootummaa Oromooti yoo jenneellee jenneetuma itti iyyan. Mana akaakayyuu isaanitti deebi'uu fi yoo isaan asiin kara Shawaa kanaan as qajeelan kara Wallaggaa kanaan nutti as qajeelanii yoo jedhan nullee wajjuma iyyinaa jechuun akka nutti hin deebineef jedhanii nutti deebi'uu edda warri harka numure harma numure jedhanii ummata ofumaa halkan itti seenanii buqqisanii iyyanii nu iyyisiisan. Akka ka qotiyyoon iyyitu qacceen iyyisiisan taane jara iyyaa jaruma garafaa jaruma ummata buqqisaa jaratu gabbayee iyyaa raayyaa miidiyaa qabanii nullee fayyaalayyiin kenna hirribaa kanatuma hojii iyyina faannoon deebi'ee 4 kiiloo seenuuf jennetuma hojii iyyina jechuudha. Dakanallee Sumaaleen ilmaan abdiillee ol kaasitteetuma iyyanii nu iyyisan huma. Kun amma Arsii kana ila waan nama dhukkubsu tokkoffaa uummanni Arsii kuni an amma fakkeenyaaf akka dhalataa naannoo saniiti Arsiima ishii. Tokkoffaa uummanni kuni amma shanees haa taatu shantamees haa taatu waraana abaa'oos haa taatu shanee isaa jedhees haa taatu isaanumayyuu haa taatu uummata waa'ee polotikaa fedha qabu miti uummanni keenya. Kana dhukkubsana kana siyaasa isaanii fedhan qabu uummanni jiraachuu qofa barbaada. Yoo isaan dhufanii nyaata milishaa fidi jedhaniin kenneefi waan uffataa fidi jedhanii kenneefi waraana deemuu fi diina dubuqaa jiraaf jedhaniin sangaa fi ilma kenneefi nama tokkotu waggoota 3 darban gaafa isaan Tigree wal lolan sangaa fi ilma 4 nama tokko kenneef Shaashamannetti yoo adattan. Waan isaan gaafatan kenneefi nagayaan jiraachuu ilmaan ofii guddifachuu qofa barbaada malee ilma bosonatti ergatellee hin qabu. Kaayyoo bosona seenullee hin qabu. Kaayyoo ka bosonallee deeggaruullee hin qabu. Kaayyoo warra 4 kiiloo seene kuffisuullee hin qabu. Hawaasni keenya akka hawaasatti jechuudha. Waan takka polotikaa kana quba irraa hin qabu. Naannoo biraa mungkin ijoolleen jiraacha keessa jiraachuun mala bosonni haalli mijataadha. Xarafaa daariidha biyyoota biraatiin waldaan gassaa waan sansayin haalli mijataadha. Jedhameeti achi waraanni yoo jiraate diroon hin dhaamuu waan tokko naannoo lolli jirutti uummanni hin miidhamu. Kun jiddu gala keessa handhuura biyyaati. Handhuura biyyaa keessatti mee amma waan kana uummanni kun iyyuu lola fedhan qabu. Jara wajjillee loluuf jarallee loluuf fedhan qabu hawaasa jiraachuu barbaadu. Jiddu gala handhuura keessa mee yooma kana amma eenyutti sababan? Faannoo achi seene. Abaa humna qabutu achi jira. Sumaaletu achi ga'e kunoo garaacha keessa handhuura. Soo kana maalinni wanti amma abaa'oo fakkaatee waraana mootummaa ka waraana abaa'oo uffateetiin jira jedhaa turan santu isaan irratti dhugoomaa jechuudha. Kana qaamni biyya bulchuu
waan kana akka wanni waggootan 8 darban yeroo Wallagga buqqa'u manni isaa gubatu, Booranni buqqa'u manni isaa gubatu, Harargeen buqqa'u, daangaa Sumaaleetiin Baale buqqa'u manni isaa gubatu wanta tayaa ture san kafaannoo fi Liyyuu Hayilee Sumaaleetti achi qabaa turan suni warri kun immoo lakki waraanuma mootummaati nuyi miti jedhaa ture sun waan san ofitti dhugeemsaa jiraachuun mootummaan amma akka anu hubadhutti akka nama wallaalaa tokkotti jiru tokko kana isa inni itti aanu mootu ummanni kenna ummanni Oromoo walumaa galatti nagaya barbaada kaayyoo mootummaa aangorraallee buusuun qabu kaayyoo mootummaa birallee fiduun qabu Oromoon nagaya dheebote silxaana miti aangoo miti lolas miti nagaya barbaada hawaasni akka hawaasatti nagaya barbaada mootummaan tokko mootummaa ka jedhamu ummata isaati yoo nagaya kenna mootummaan Itoophiyaa bulchu garuu ummata caalaa biqiltuu filate ganama galgala biqiltuu dhaaba ummanni qotee bulaadha biqiltuu dhaabuu Oromoon nu beeka akka itti bishaan obaasan beeka akka itti araman beeka akka itti waanuma hawaasni beeku abboonni hawwanni isaa qoteetiin isaan guddise kanarra barsiisuu barbaada. Oromoon nama lafa qotu hin dhabne, nama biqiltuu dhaabu hin dhabne, nama bishaan obaasu hin dhabne, nama nagaya kennuuf dhabe. Nagaya qofa barbaada malee qotachuu itti beeka. Akaakayyuun isaa qotaa bule, qotaa ture, abbaan isaa qotaa ture. Inni qotaa jira nullee ilmaan isaanii osoma qonna dinnee jala miilan biyyaa yaane paaspoortii nu kennuu dinaa osoma lafa qonna sinigala miti aadaadha kun waan hawaasni keenya irraa dhufe so kanaafi nuti qaamni biyya bulchullee ummanni bal'aan Oromoof Oromiyaan guutuun nagaya barbaaddi malee akkaataa itti biqiltuu bishaan obaasanii biqiltuu dhaaban isarraa barachuullee hin barbaaddu hin beektiyyuu hin barsiiftiyyuu nagaya qofa barbaannaa kanuma jechuu barbaadan akka nama hawaasni kiyyaa quuqamaa jiru cinqamaa gubataa jiru tokkotti isa waa'ee gargaarsaa baaftaniif immootu waggoottan 5 darban kana agma humna kenna namarraa walii qaqqabneetuma ergaa ture waa'ee gargaarsa tachoosen gidee nuti asii erginu karatti gimmaashi tokko irraa qabatanii warra isaanii kaadiree isaaniitti kennan birrii ka guuru ilmaan hiyyeessatti warra manni irraa gubate warra qeerraa buqqa'e nuyi ka birrii guuru gidee asii birriin dhaqee akka hundattuu karaa isaaniitti hin malle waan hin jirreefi buqqisuun kun mootummaa ta'uu akka itti beektu gaafa ati birrii asii miliyoona takka haa taatu miliyoona 2 haa taatu sanii olillee haa taatu walitti qabde eeggatanii nuun malee siin jedhan karaa kennan malee hin ta'u eeyyama qabaatuu qabda siin jedhanii nama ati birrii irratti walitti qabde san ufitti waamanii wajjiin deeman naannawa san dhaqanii miseensa ufiitii kennan jaartii kaadiree jaartii milishaatiin gayan waan nama dhibu jechuudha milishaan jaraaf du'a jaartiin milishaatuun argattu gargaarsa nuti asirraa guurru jaartii kaadiree kun magaazana ta'a waggoo gargaarsa waggaa 2 darbe haga har'aa magaazana jiru jira qamadiin bitamee ummata biraan gahuu didanii jaartiin kaadiree quuftee irraa hafu gurguruu namni irraa bitu saramoji qama ayyoo dogoggoruu baadhee gara kumtaala 70 ka gargaarsa anuu mataa kiyyaa walitti qabee gammaa niqniqii dhogganii lafa jiru jira jechuudha. Anummaan waan beekne wallaan kun ka walitti qabee akka itti geessan qabanii lafa jiru jira magaazana ka jiru jira baasuu dhogganii ati yoo birrii walitti qabdellee kaadiree irraa malee gadi hin geessan. Homa amma tayaa jiru kana waan hunda information baasuun hin ta'u birrii ijoollee walii guurterraa kaleessuma tana birrii xiqqoo buufaa godhamaatirraa malee hin ta'u jedhanii birrii fudhatantu jira. Waan malee himan fa'aa quba qabaachuu baatanii ani hin beeku. Odeeffannoodha garuu dhugaadha. Kama amma tayaa jiru dheengadda buqqisanii ganama ijoolleen emerjensii haarama abbaa kiyya buqqa'e jedhee nama tokkotu 1,100 nama birrii namni 5 ergerraa birrii 540 karaa buufaa godhamaatiin malee hin ta'u jedhanii akkaawuntii san sakatta'anii jechuudha. Nuti humna qabaannee ummata keenyarra dhaabbannee isaaniin hin lollu. Shiringi maabsumunii waliin qabnee bakka misaan buqqaanii muka jala jiran kanattu yoo bishaan binnaaf jenne nutti dhiisaa hin jiran. Ummanni kun akka dhumuu barbaada natti fakkaata. So kanaaf qaamni biyya bulchu aangoo qabdu yoo jiraat yoo